السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو كان أكما سنتني شير قدا كومي كان كينيا دي فتشود أفدفني كومي كينيا مالي يتني ما تدوري رتسني في برا يجرا أو بيني را كومي كم نيجود هارا جبادا شير ولي قدا ورا أو بيني كيسا دلق دو برانغها ميديا أو بيني ميديا بوك أولو بران جبادا شير قدا شير قدي jabaadha seena yaada keessan isin irraa fuuna komiin kan keenya miidiyaa boqqolloo OBN yettan sanarraa qabna waan ta'eef sheerii waliif godhaa waliif nama 70 geessan warri komii qabdanu akkuma kan koo OBN irraa komii qabdanu viidiyoo kana waliif daddabarsaa OBN rakko cimaa qaba warri OBN keessa jiranu kaafamuu qabu muluun jira hundisi warra OBN keessa hojjettu hattoota warra ganda tokko qofitti jechuudha OBN miidiyaa haqaa utuu hin taane miidiyaa ummataa utuu hin taane ijaaf gurra ummataa utuu hin taane miidiyaa ganda tokko miidiyaa dhuunfaa abbaan arge waan barbaade postate waan barbaade irratti gochuu danda'u kanaafuu warri OBN keessa hojjettanu yoo dhugumaan miidiyaa ijaaf gurra ummataa ta'e ummata ganda tokko qofitti achi keessaa baasaati ummata muluu irratti hirmaachisa argaa jirra warra OBN keessa dalagaa jiru nama eessa akka ta'e nama ganda eessa akka ta'e wal guurrattanii achitti wal geessanii akka barbaadan nama gandaa tokko irratti duultu yoo barbaadan wanti isin gabaastan waan ganda tokko waan amantaa tokko qofitti irratti hundaa'e qofittiidha wanta OBN keessa ummata amantaa tokko qofitti hordofu ni beekna hundi keenyaayyuu wal beekna waan ta'eef rakkoon OBN keessatti miidiyaa boqqolloo jechisiisu tokkoffaan sababa inni miidiyaa ganda tokko ta'e miidiyaa ijaaf gurra ummataati miti miidiyaan OBN dhugaa dubbachuudhaaf miidiyaa ganda tokko miidiyaa amantii tokkooti sababa maaliitiif akkas ta'a ummanni ijaaf gurra kan keenya OBN jedheetiyyuu abdataa jira garuu jarri wal gurmeessite akka barbaadde waan barbaadde abbaan tokko birriitti ergee akkana godhi abbaan barbaade akkana godhe birriidhaan miidiyaa akkantinii asiifachaa cabcaabii asiifachi fiigdu miidiyaa ijaaf gurra ummataati jechuun nama qaanfachiisu warri maqaa kana baaftanii fi miidiyaa boqqolloo jettan itti xiqqeessitan miidiyaa boqqolloo qofa utuu hin taane miidiyaa argubbee jedhaatti dabala argubbeedha kun ummata of hin beekne akka miidiyaan tokko ganda tokko qofittiidhaan dhaabbama ummanni achi keessa dalagu miidiyaan kun miidiyaa ganda tokkooti dhugaa dubbachuuf yoo dhuguma miidiyaan OBN miidiyaa ijaaf gurra ummataati kan mootummaati ta'e mootummaan wanta kana sirreessuu qaba jechuudha yeroo dhiyootti sirraachuu dhabaannaan waan godhamuu qabu hin goona waan ta'eef jabaadhaatii warri OBN keessa waan ammatti jirtanu kanarraa gandummaa keessan of keessaa balleessaa sababa maaliitiif kaleessa hangaasa Ibrahim simattanii bar'ee irratti maxxansitanii kaatanii duula waslaattaan jechuudha biyya arabaatii saree dhiqxu tokko isinitti iyyitee jennaan jechuudha sodaa eenyuti ummataaf immoo nama dhuunfaatiif birriidhaan hojjettu si warrachi keessaa miidiyaa dhuunfaa seetanii maalajjaadhaaf dhayxanii simattanii achirratti maxxansitan maaliif kaaftan duula waslaatan abbaan arge viidiyoo waan durii fiddee nama ganda hangaasa Ibrahim abbaa haqaa akka ta'u abbaa haqaa akka ta'e harraamiti ummata addunyaa irra gabaa garuu waslaatan birriidhaan asirratti kan waliin haftee liivii irraa afaan bantu kaasaa nama gandaan nu ciraa ture nama amantii namaa tokko hangaasa Ibrahim takkaa ebelu gandi kun akkanan jenne warra achi keessatti dhalate ilmaan mishiinarii jedhee irraa dubbateera dhuguma kan afaan dhufee eessattuuyyuu godina kam keessattuuyyuu afaan baree Oromoo tun taane ilmaan mishiinarii achi keessatti Oromoo kafaafaluudhaaf guddatee achi keessa jiraataa ture baay'ee jira dhugaasaa jedhe yoo jimmaan keessatti akkana ilmaan mishiinarii baay'ee guuttee jirti kan gandaan nama akkana goggootu jedhee dubbate jimma ilmaan mishiinariiti jechuudha yoo wallaggaan keessa akkas jedhee dubbate akkas jechuu isaati warri OBN keessa jirtan akkasin ilmaan ganda tokko taatan ganda tokko amantii tokko ofitti irratti xiyyeeffateeti gondi achi irratti gaazexeessaan achi keessa guutte muluun fi hattoota jechuudha abbaa gara miidiyaa boqqolloo jedhamee maqaan isinii bahe
gaafa namni akkasini isiniin jedhu soba si'aa turre nuti sirrooftaniittu jedhaa turre garuu hin sirroofne ammas aabidal buxuun warra garaaf jiraatu ta'uu keessan barree jirra ummata antini teessee jechuudha saree faranjii dhiqxee jiraattu sodaattanii isin liiviidhaan kaasuu qabdan jettee namni lama sadii isinitti yinaan otuu dhuguma ummanni baay'een akka hangaasaa jaallatu abbaa dhugaa ta'uusaa beektanii sila eenyu dhaqaas madhaa isiniin jedhame erga qaasaa xawal waallee waslaataa birriidhaan hojjettanii tobbeeytanii maaltu isin simachiisa Doktor Hangaasaan har'as Boris abbaa haqaa akka ta'e irra dhaabachiifne jechuudha oommeenni hin caale miidiyaa yeroo kanatti hordofamaa jiru abbaa dhugaa waan ta'eedhaaf namni kumni shan haasaa isaa dhaggeeffachuudhaaf akka aannanitti dheebbatee yeroo inni liivii seenee hattoota saaxilu warra garaaf jiraattu saaxilu akkanatti duuka jirra nuti har'as taanaan Hangaasaan Ibraahim abbaa haqaati kaaftanii maxxansitanii wanti nu dhibu hin jiru nuu maxxansaa nuu wanti ni jedhaa nuu faarsaa wanti nuti isiniin jenne hin jiru sila yaa ummata miidiyaa boqqolloo keessaachi guuttee jirtu amma ganda gandaa wal qooddee ganda tokko irratti xiyyeeffattee otuu Hangaasaan nama ganda keetii ta'ee akka ati hin kaafne si beekna kan immoo irratti tuulaa duutes warra inaaffaadhaan keessi keessan gubate qofittidha jechuudha ilmaan mishinariidhaa har'as taanaan warri irratti duulaa turtan hundi keessanuu warra inni ilmaan oromootiin hin jenne ammas taanaan Doktor Hangaasaan ilmaan oromootiin takkaa afaan badaadhaan ilmaan oromootii arrabsee hin beekunni warri inni ilmaan mishinariidhaa warra keessoodhaa inaaffaa qabdan jedhee dubbate warruma kaleessa inaaffaadhaaf maa simatama maa akkasitti ummanni yaa'ee simata goota keenya jedhu inaaftaniitiyyuu warra ilmaan mishinarii taatan of beekuu qabdu jechuudha keessattuu warri OBN keessa hojjettan muluun keessan ilmaan mishinariiti otuu ilmaan oromoo taatanii fedhii ilmaan oromoo jaalala Doktor Hangaasaadhaaf qabu otuu beektanii poostii kaleessaa sana hin kaaftanu hattoota birrii doolaara isinitti ergitee kaasi jennaan ijoollee ganda keetii achi keessa guutteedhaaf kaaste malee silaa hin kaaftu ture yaa ilmaan mishinariidha kana dhugaa walitti himuun hin barbaachisu har'as taanaan boris taanaan Doktor Hangaasaan abbaa haqaati nama oromoo miliyoona 50 dhaabate hin jaallanna nama soba tokko hin beeknedha jechuudha jaallattus jibbitus ati poostii kan kee kaastee dhiiste silaa maaltu silaala maaltu si daawwata wanti nu aarse osuma cin gandaan maxxansitanii kaastantu nu aarse malee hamma feesbuukii nama tokkoon ga'u hamma peejii nama tokkoon ga'u wanti isin hordofamtan maaliif sababa isin musunnaa ganda tokko sababa amantii tokko qofittiidhaan achi keessatti wal geessaniif dhugaa si himna otuu miidiyaa haqaa taatanii akka OMN taatanii nama miiliyoonaan hordofamtu turtan garuu miidiyaa boqqolloo maaltu hordofa miidiyaa doolaaraan antini goote akka barbaaddatiif achi fiigdu maaltu hordofa hin dhaabbattanu taanaan garuu isin miidiyaa ummataa utuu hin taane miidiyaa doolaaraan asiif achi harkifamtanii abbaan argee hin kaaftanuu poostii kana namni kun waan sobaa fidee marrajaa waan durii otuma arrabsee waan duriiti namni hin dogongora Doktor Abbaa Hangaasaan aktiivistii qofa utuu hin taane abbaa oromooti jechuun hin danda'ama nama hattoota saaxiluudhaan sadarkaa tokko faamara eenyu yoo ta'e nama irra harka irra hin qabne nama dhugaarraa hin maqne Hangaasaa Ibraahim hin jaallanna hin kabajna asli si galchuufani qoy sin galcha asli onnee saba miidiyaa boqqolloo dhugaan itti mamuu qaba hattoota kanatti wanti dhoksaadhaan daarii deeman hin jiru ummata ganda tokko achi keessa guutamee jira jechuudha hello asli ويا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكم نجا فيا دكتور عبدوسي. والله كنو الحمد لله جرا كنو أبو آرتين جرا باي سكارين جرا بيته. ميديا بقولو كنا تسكارن اتخاذو جرتخابو. إفان إبستاجر أكوي درج إساتوري. دور ذكرى بتكبر. akka walaata ta'u moo akkuma ciibseen jira silkii kanatti akkasitti haa ta'u doktoroonni yoo akka wal bira ta'aniitiin haafayan bareeda beekta mee yaada kan kee asirratti komiinatti qabdu akka nama tokkootti jechuudha miidiyaa boqqolloo kanarraa ati akka nama dhuunfaatti maal jettame waa'ee jarrumti maali warrachi keessa hojjetu kun akkam jettee ibsitaati
Ana akki jedhu dura dursa doktorri kenna abbaan dhugaa ilmi jaarraa abbaa gadaa baga nagayaan biyya abbaa isaatitti galee maatii isaatti wal argee haadha isaa harmee isaa ta waggaa 15 hin argin obboleewwan isaa aanaa adii isaa ummata oromoo hunda isaa qeerroo fi qarree warra duraan telefoonaan wal beekan warra akka abbaa imaanaa pirezidaanti maammee fa'a kiyaar bashiir fa'a baga rabbii wal isa agarsiise yaada jedhu qabaa. Itti aansun immoo miidiyaan OBN baga kaaseyyuu jedha Allah. Isan madaalu miidiyaan OBN isan madaalu. Maaliif miidiyaan OBN mana xajjii fa'aa dhaqeetiin xallaa fa'aa gabaasuu boqqolloo mishingaa oorruu keessa deemee waan akkasii kana gabaasuu malee nama dhugaa dubbatu. Doktor Hangaasaa abbaa dhugaa hin madaalu waan ta'eef baga kaaseyyuu miidiyaan bututtuun akkanaatu maal godha namni 200 namni 100 laalee inni gabaasee Doktor Hangaasaan akka mataa isaatitti yeroo ammaa kana innu miidiyaa ummata Oromoo miliyoona 50 nama sekendii keessatti namni 5,000 4,000 daawwatu innu mataan isaa nuuf miidiyaa homaa innu mataan isaa miidiyaa kenna waan ta'eef miidiyaa tokko isan barbaachisu miidiyaan OBN kunnin kolkole mahinaafan garaa gubdeeyyuu rakkoo jara haa gabaasanii waanuma akka boqqolloo kana faa waanuma akka farshoo waan akka xajjii kana faa waan akka dhalaa shalloota kana faa haa gabaasanii gahaadha dalagaan isaanii kanaaf baga kaasaniyyuu duraayyuu sirrii miti maaliif dhaqan dalagaa isaaniiti miti yoom takka waggaa 27 kijiba malee kanamni asii dhumu jiru boqqolloo gabaasa kanamni asirratti wanti an kaasuu isaanii baga kaasanii Facebookin kan keeyyuu OBN bumina boqqolloo sana hin caala garuu wanti nama aarsu ummanni Oromoon buluunoo Doktor Hangaasaa akka jaallatu akka intinii jedhu namni morme hin jiru eenyuuf jecha nama dhuunfaa tokko birriidhaan maaliif kaafamaan erga haga taate jijjiirama fiddeetti miidiyaa boqqollummaarraa haga ta'e karaa intiniitti dhufaa jirti jetu jedhamu akkamitti nama dhuunfaa tokkoon asirratti bahee lallabee akka namni ganda tokko achi keessa hojjetaa jiru warra achi keessatti wal ga'an ummata ganda tokko ofitti akka ta'an mul'isa. Maal jettaa asirratti? Ina amma namoonni isa qeeqaa jiran isa jibbaa jiran guruppiidha malee ummata Oromooti miti. Hangaasan ilma sabaati. Namni isa qeequ kun argitee waanyoon hinaaftuun ganda keessaa dhufti. Itti hinaaftu maaliif jiraata maaliif na caala maaliif doktora ta'e waan jettuuf bututtuun akka caffeetuun faa itti hinaafti malee ilmi Oromoo ka kutaa biraa nama Hangaasaa qeequ Hangaasaa arrabsu hin arginu hin jiru bar amma warri isa arrabsu caffeen Hararge Diimaa Labuu Hararge Falmataa Ibroo Hararge guutuun isii warri as gubbaa afaan baddu ijoollee ganda isaati kun immootu tana durallee ijoolleen warruma akkanaa kanatu goota isaanii hayyuu isaanii beekaa isaanii mallaqaan itti bitamanii dhabamsiisaa turan kiyyaan mataa booyyee haftaamuu lamuu sun ka du'a Muhammad Said Awwaalee caalaan bultumee waakkata jedhe kaara dubbiin dhugaa baate tana dura waggaa kana yoo yaadatte ta'e caalaa bultumee fidee affeeree anin ajjeefnee jedhee ragaa baasise ammallee akkasuma akkuma dhiiga Muhammad Said Awwaaletti ijoollee ganda isaa itti ergisiisee haga danda'ameen ajjeesisiisuuf yaalutti jira jechuudha. Akkamitti namni akkasii namni horiin sun namni uumaa namaan qabne haftaamuu lamuu ka jedhanii sun saniin ergamanii obboleessa ofii nama ganda ofii irratti ergamanii ana baay'ee na gaddisiisa ijoolleen teenne ijoolleen Harargee keessattuu ijoolleen Harargee baay'ee tokko itti gaddaan wallaahi dhazif maaliif dhimma dhuunfaa yoo irraa qabaatan dhimma dhuunfati akka Oromootitti yoo taate Oromoon guutuu komachuu qaban malee ilmaan ganda takkaa qofti isarratti duuluu hin qabdu. Jimma yoo inni badii qabaate Oromoon Jimmaa irratti duuluu qaba Hangaasaa yoo inni badii qabaate Oromoon Wallaggaa irratti duuluu qaba yoo Hangaasan badii qabaate Oromoon Walloo irratti duuluu qaba yoo Hangaasan badii qabaate Oromoon Booranaa irratti duuluu qaba yoo Hangaasan badii qabaate Oromoon Arsii irratti duuluu qaba yoo Hangaasan badii qabaate Oromoon Harargee irratti duuluu qaba malee ijoolleen ganda takkaa qe'ee takkaa qofti gosti takka qofti irratti duuluun kun ergama qaban ergama duuban xilaata qaban kafaltii qaban hinaaffaa qaban kanuma malee Hangaasan Oromoo qoodatii miti Oromoo gosaan gandaan lagaan amantiin qoodee arrabsee miti
bakka namni dalagu hin dogoggora bakka dogoggora qabutti dhiifama gaafatee jira hangaasan anyway amma warri hangaasan wallagga arrabsee jedhan hangaasan leencoo fi daawud ibsaa arrabsuu ture jarri kun dhaaba ummata oromooti malee wallaggaa miti wallagga bakka bu'an ummata oromoo hunda miliyoona 50 kana bakka bu'an maaliif oromoo qabsoomna jedhanii waan olii gad deemaa turanii faga danda'aniin ummata oromoo hunda bakka bu'an jechuudha wallagga qofa bakka hin bu'an hangaasan leencoo arrabsuun wallagga arrabsuu miti daawud ibsaa arrabsuun wallagga arrabsuu miti yoo akkasis ta'e yoo lammaan dogoggore lammaa itti hima hangaasan yoo abiy dogoggore abiyyiin arrabsa ijoolleen jimmaa maa ittiin kaan taayyee danda'a ka isa arrabse ka isa simata kana arrabsaa ture maa simata ijoolleen shawaa ijoolleen gadda taayyee maa ittiin kaan dheengadduma tana eenyu kana ka finfinnee kana taakkalaa uumaa arrabsaa ture ijoolleen amboo maa ittiin ka'in abbaa duulaa fa'aa arrabsaa ture junaydii saaddoo fa'aa arrabsaa ture ijoolleen arsii maa ittiin ka'in na dhibaana dhugaa rabbi akka isaan itti yaadatan mee namuminni harargee keessaa arrabsee iyyuu hin jiru bara akkuma gandaasittu yoo fudhanne namni inni maqaa waamee akka leencoo lataa fa'aatti arrabsaa ture akka taayyee fa'aatti akka taakkalaa fa'aatti arrabsaa ture akka kutaa harargeetti yoo fudhanne hin jiru kanaaf immoo gabaabumatti ummanni isarratti xiyyeeffate warri jazbaan biyya faranjii jiru kunniin diyaaspooraan jibbaa akka dhuunfatti isaa qabaniif hinaaffaa qabanii fi ergama qabani malee hangaasan oromoon nama qoodetti miti hangaasan akka dhimmi dhuunfaa yaanni dhuunfaa milkaa'u fedhu akka dhimmi oromoo milkaa'u waan fedhuuf nama badii qabu irratti duula kana jechuun immoo oromoo diigu miti oromoo kutaan qoodanii arrabsuu miti oromoo amantiin qoodanii arrabsuu miti waan ta'eef kanaaf kun ifaan ifatti ifa galaadha gaafa warroonni amma isa arrabsan kun galan haadha abbaan isaatu hin simanne oromoo kutaa hundaati miti hoggantoota mootummaati miti qeerroof qarree oromiyaa hundaami haadhaaf abbaan isaatu obboleeyyan isaatu dhaqanii hin himanne hin simanne shalleen hoteela keessattuu hin simanne jechuun warra akka caffee kana fa'a kuni dhibbaan dhibbatti hangaasan ka oromoo miliyoona 50 ta'u ilma sabaa ta'u agarsiisa miidiyaan OBN illee dantaa isiiti yoo feete waan feete haa gabaastu yoo feete haa dhifte jechuun OBN hin baanta maal nu godhaa turte maa haga ummanni miliyoona 50 dhumu ummanni 1000 dhumu miliyoonaan buqqa'u yoom waan takka gootee beektu gabaabtee hin beektu hangaasaa tokkocha gabaabtee bu'aan numti OBN kun banamtee dalagaa jirtuuf mee waa hidheen gaddamaa kalaawii irratti dhayxee achitti argamte haasoftee rakkoo ummanni baalee buqqa'e deemtee mee rakkoodhuma kamirratti hirmaatteef miidiyaa maal gabaasuudhaaf achi teessiidhaam isa ummata ganda tokkittiit hin beekta maqaa dha'uun barbaachisu ummanni achi keessatti wal ga'e amantiin jira ummata amantii tokko qofittiidhaan wal gurmeessee achi keessa taa'u takkaa deeme akka OBN bakki inni deeme ummata rakkoo ummata Oromoo hin haasa'in jira garuu miidiyaan OBN rakkoo ummataaf ifatu hin taane hannaaf ummatarraa birrii sassaabbachuudhaaf nama dhugaa dubbatu hukkaamsuu haqa isaa balleessu soba haasa'uudhaan ala dhugaan isiin haasofte haga yoonaatti ummanni Oromoo jaallatee itti amanan jiru. Kana waan jennu qabnu eega nuti sagalee ummataati jedhanii sila sagalee ummataati ofiin jedhanii qaanfatanii osoo ummata hundaa sagalee ta'anii bakka rakkoon jiru rakkoo baasanii bakka gammachuun jiru gammachuu ummata Oromoo ibsanii bareeda tayaa hundaafuu amma ummanni kaleessa kaasisiifne jedhu kun hin hubanne rakkoo isaanii miidiyaan OBN kun ka isaan nu kaasise jedhan kanaa miti gaafa artistoonni Oromoo tana bu'uuree asiin gahe aartii Oromoo kana itti cichee asiin gahe baandiin afran qal'oo asiin mootuu kaasan jarri amma as gubbaa hinaaffaa dhuufaaf itti qabduufi hangaasatti iyyuu malee rakkoo miidiyaan kun irratti ganda takka qofa leellisaa jiru quba hin qabu warri amma as gubbaa caffeeraamis ka akka diimaa labu kunniin quba hin qaban miidiyaan kun ka amma nutu hangaasa baandiin afran qal'oo galtu aadam haruufaa galan ganama gabaasee xiqqoo booda kaase mee haa barbaadanii fidanii kan inni jara gabaase jechuudha haa fidanii hangaasan haarawaa miti kanaaf jarri duraanuu
wanni akkatti ummata Harargee kana kumaataman buqqisiisaa dhabamsiisaa jiru waan ofii walirratti xiyyeeffatanii dhuguma rabbi amma kaleessa jarri asii hangaasa irratti duulti dire dawaa keessaa ummanni Oromoo ummanni miskiinni ummanni nagayaa dhumaa jira shiftoota abiniin haga obboleessa ofiitii irratti ummata biyya keessaa dhumu sanii maaliif sagalee hin taane ijoolleen tun dhuguma rabbi mee erga Oromoof yaadanii isaan erga Oromoo ijaaranii erga hangaasa nuu badii qabaate guyyama kaleessaa kana yeroo jarri karabaataa tottolfattee wal affeertee miidiyaa kaasisiifne abdii fiixee haa galatoomu ebaluu haa galatoomu jedhan dirre dawaa keessa lola jira shiftoonni abin ummata fixaa jira ummata isaanii ka biyyaa buqqaa jiru sagaleen taatu ka biyyaa dhumaa jiru sagaleen taatu ummatuma ganda ofiitiyyuu sagaleen taatu bar ka fagoo biraa kutaa Oromiyaa keessa dhiisi akkuma ganda ofiititti nama ganda ofii jabeessatu nama of ijaaretu Oromoo ijaara ofiiyyuu of ijaartee ummata ofiitti fuu sagaleen taatu wanti jarri beeytu obboleessa ofiitti irratti hinaafu hangaasan yoo gargaarsan leen ta'e yoo sagaleen leen ta'e waa hundaanuu ganda ofii birallee ganda ummata biraa birallee takka rakkoo takka amantiin taate wama hundaanuu irraa hafeen beeku jechuudha. Kuni gabaabumatti sammuun jaraatiif sammuun hangaasaa wal'adda. Beekumsi jaraatiif beekumsi hangaasaatiif beekumsi jaraa wal'adda. Dandeettiin jaraatiif dandeettiin hangaasaa wal'adda. Jaalalli ummanni Oromoo hangaasaa qabuu fi ka jaraa qabu wal'adda waan ta'eef kuni guruppii shiftoota argitee nama ummanni jaalatu balleessuuf deemu warra duraanillee nama ummata burjaajessaa balleessaa ture hattoota Oromoo diidu malee hangaasan badii tokko qabaateeti miti. Budunii hattuu budunii gantuu jedhamti budunii nama caffee raammisfa'aatu gareedha. Garee qaban jarri tiimii qaban. Tiimii hedduu jira. Kanaaf warri tiimii san keessa jirtan iccitii keessan dhufa jira. Osoo keessattuu namni wayii nama ijoolleen kaayiroo jaalattu jira. Uf qusattee namni xiqqasho achi ijoollee tana ergaa jirtan. Namni falmataa ibroo ergutti jirtu wayii nama ijoolleen kaayiroo jaalattu jira. Hin saaxilamta ummata Oromoo keessaa galta. Yoo uf beekte uf beekii deebi'i kun dhaamsa asliiti. Ijoolleen kaayiroo hedduu si kabajji si jaalatti galtamoo akka si goona. Falmataa ta ergaa jirtu sun jechuudha. Intaloon falmataa ergaa jirtu. Dhiirallee miti dhalaadha. Ta falmataa fi gurbaa mataa booyyeessan ergaa jirtu dhalaadha. Kanaaf nama maqaa si dha'uun barbaadu keessan barruu keessan isin xiqqoo nama narra wayyaati nama guddaadhaa jedhee isin dhiise intaloon sun waan akkasii dhiisi obboleessa keetti irratti hin duulchisini siin jenna yoo mootuu kasittu taate si saaxillaa jechuu akkuma inni uummata gurguddaa xiqqoolee inni illee diina uummata Oromoo haa saaxiluun illee diina isaa hin saaxillaa jechuu maal jettan? Hangaasaa irratti fa'i guruuppiin hidhatamee hangaasaa ukkaamsuu qabna dhabamsiisuu qabna jedhanii waliigalaa jiru yan guruuppii tokko keessa. Kana ummanni Oromoo ila'an ammas ummata Oromootiif wanti himuu barbaadu hangaasaa waa tokko taanaan hangaasaatti itti bu'amuu miti qeensi tokko itti cabnaan jechuudha. Ummanni Oromoo miliyoonni 50 akka jara kana ta'e warra guruuppii hidhatee hangaasaa Ibrahim dhabamsiisuu barbaadaa jiru. Warra maqaa dha'uun barbaachisu hangaasaan namanni irratti xiyyeeffatee hojjetaa ture hin beekta. Namanni soba jaraa kijiba jaraa gadi baasaa ture hin beekta. Jarri garuu amma asiin guruuppii hidhatanii warra biyyaatiin hidhata walitti godhatanii hangaasaa irratti dhiibbaa geessisuuf hojjetaa jiru. Guruuppii jarri jedhatanis sagaleen jaraa nu qaqqabaa jira. Yaa ummata Oromoo hangaasaa waa tokko taanaan nama tokko hin gaafatinaa. Warra asirratti bahee viidiyoo kukkutee hangaasaan akkana jedhaa jiru warra guruuppii hidhatee hukkaamsuudhaaf jedhaa jiru. Asirratti mee maal jetta ummata Oromootiif wanti dhaamtu? Kanuma wanni jedhamu hin jiru nuti wanni jennu kanuma anama dhumarratti waa'ee miidiyaa OBN miidiyaa boqqolloo waan akkasii irraayyuu haasa'uu hin barbaannu amma namuu mataa isaatiitti miidiyaa qaba waan ta'eef miidiyaan gabaasuu baatee waa'ee nama galuu rakkoo miti amma maaliif maamme jira amma nuti namni kenna yoo galu kiyaartu jira ijoollee hedduu jira naziiri jira lala hangaasan bar dhugaan jaalatamaa ta'uu nama carraa qabu nama Oromoon jaalatu ta'uu miidiyaan maamme OBN ni caala. Kan kiyaar akkas. Kan naziir akkas. Kan hangaasaa aljaziiraa addunyaa caala. Namni aljaziiraa dhuunfaa ofii aljaziiraa addunyaa qabu miidiyaa boqqolloo tana maaluma irraa godhaayyuu. An osoo hangaasaa taate dhugama rabbi osoo hangaasaa taate maayikii san dhiitee cabseetiin kiyyaan laayivii seena maal godhan
waan namni dhibbi lama na laalu moo nama kumni shan na laalu na caalaan Ummanni tokko sanuu tokko warra na immoo caala firoontan kiyya aadde kiyya jala jira miidiyaa kiyya irratti amma fakkeenyaaf kiyya FB kiyya irratti waan fedhu yoo dabarre fira kiyya jira maatii kiyya jira saahiban kiyya jira nama na jaalatu jira jechuudha san miidiyaa abashaan jala guutu miidiyaa hinaaftuu fi gantuu fi cabsuu ture miidiyaa san maayikii san cabsuu tureeyyu miidiyaan bututtuun akkasii miidiyaan ganda keessaa miidiyaan boqqollootin doktora kabajaa doktor Hangaasaa abbaa dhugaa gabaasuun qabdu tureeyyu sharafa isiitti miti. hin madaaltu sharafa ittiin maqaa bitachuu ittiin beekamuudhaaf. Hangaasaa namni miidiyaa isaa irratti kumni shan laalu miidiyaan namni dhibbi takka dhibbi lama laalu gabaasuun maal arasheemnoo hindoom maal gochuudha ittee jira baran silaa miidiyaan akkasii sun miidiyaan akkasii sun tokko Hangaasaan OBN birrii kaffalee na gabaasaa jedhee na simadhaa jedhanii fa'i tultulloonni tokko fa'i akkas jedhu garuu ankaasisiiseera jedhe kan isaa immoo akka nama maraate wayi. Ana tukaasisiisee kunoo dhaqaa laala maali na dhibee bakka ofii beekamuudhaaf maaliif obboleessa ofiitti inaafaadha kan na dhibeen. Ana kaasisiisi ana bara ana jechuun akkana nama as taa'ee eenyutti waa hojjechuu danda'udha jedhe. Nama ofii isaatii mataa ofii hin beekne tuyyuu intini jedha gareedhaan wal gurmeessitee uummanni ganda tokko kaaftee kaatee. Isa namni bal'aa waan beektuun akka inni Hangaasaa caalu reef yeroo Hangaasaa laayivii gubbaa jiru Hangaasaa nama 4,700 laalaa isa nama 170 laala wal adda jechuudha. Amma inni nama 170 san nama miliyeena 170tti zaabbata. Maaliif sammuu dullatti jechuun sammuu akka caffee raamistana maaliif nama biyya faranjii taa'ee akka harree dullattiitti yaadu ani dhugama rabbii dubbachuu ta'e caffee raamis malee nagar. Kan akka daflaal jedhan sanaafai kan akka daflaal fayitan gaasaadhaan madaalee dubbata bara. Nama akkanaa jedha jara harree du'ise fakkaata sadanna dhibba. Kanaafuyyuu Hangaasaa Ibrahim jechuun lama kan laqamtanii hin dandeessanu keessattuu warri OBN hin dandeessanu kanaafuu jijjiiramuu qaba jechuudha. Kana warra ganda tokko kanarraa warri OBN keessa hojjetu nama ganda tokko qofa waan ta'eef jijjiiramuu qaba wanti kun. Maaliif gabaastanii dhiiftanii garuu kun nuti komiin nuti isinirraa qabnu maali? Birriidhaan hojjetaa jirtu jechuudha. Namni tokko isinitti bilbilee akkana kaasaa isin ummataaf hojjetaa jirtu moo dhuunfaa keessaniif akka barbaade baan argisiifa. Kanaafuu miidiyaa abbaa qabeenyaa tokko birriidhaan asiifachii isin oobsu yoo ta'e malee yoo dhuguma ijaaf gurra ummataa taatan waan gizee tokko maxxansitan kaasuun qabdanuudhaan. Akkasin isiniin jedhaa namni yaada qabu yoo jiraate asirratti hayyee galatoomaa nagayaan turaa isiniin jenna turtii gaarii isiniif haa ta'u gaa. Sheer godhaa.